gumiin balal marsaa 46ffaa ajandaan sa'arraa injifannoo hidha haaromsaa abdiirraa gara ifa qabatamaatti kan jedhuun kan geggeeffamu ta'a. Gumiin balal ajandaalee gurguddoo naannoo fi biyyaalessaa ta'anii fi xiyyeeffannoo olaanaa qaban irratti hayyoota hirmaachisuun ijaarsa biyyaaf gumaacha taasisaa kan jirudha. Kana malees karaa beekumsaa fi hubannoo irratti hundaa'een seenessa dabee qajeelchuun ijaarsa seenessa waloo cimsuu fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf dhimmoota gargaaran irratti xiyyeeffatee kan geggeeffamudha. Gumiin balal marsaan 46ffaa kanaanis qaama injifannoo olaanaa biyya keenyaa kan ta'e ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa asxaa ashaaraa dhaloota haaraa irratti kan fuulleeffatedha. Hidhi haaromsaa piroojeektii humna abjuu Itoophiyaa bu'uureessa, ol ka'iinsa Itoophiyaa jalqabsiise, daandii seenessa haaraa, itti fayyadama bishaan gaanfa Afrikaa kan sirreesse, walqixxummaas kan mirkaneessedha. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa eenyummaa walootii fi asxaa tokkummaa injifannoo dhugaa ol ka'iinsa Itoophiyaa bu'uuressedha. Injifannoon guddichi dhugaa Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti ol kaase kun wareegama qaalii lukkuu hanga lubbuutti dhaloonni kun kaffaleen kan galmaa'edha. Injifannoo hidha haaromsaa abdiirraa gara ifa qabatamaatti kan ce'e ta'uu hubachiisaa waltajjiin gumii balal 46ffaan ifaan kan saaqame ta'uu ibsuun barbaada. Kallattiimaan gara ajandaa keenya guddaatti seennaa. Waraqaa ka'umsa maree keenya guyyaarraa kan nuuf dhiyeessan obbo Dabalaa Fiixumaa ta'u. Sanas kan moderate nu godhan Dr. Biraanuu Leenjisoo ta'u. Naannoon Oromiyaa kun immoo yoo fudhannee ilaallee masaraa bishaan Itoophiyaa jedhamuu hin danda'a. Laggeen gurguddoon biyya kana keessa jiran baay'inaan bishaan kan argatan Oromiyaa keessa. Haa ta'u malee Oromiyaan akkuma Itoophiyaa seenessa bishaan Itoophiyaa keessatti naannoo moggaatti dhiifamte jechuun hin danda'amu. Ijaarsa hidha haaromsaa kana keessatti uummanni Oromoo aarsaa guddaatti baaseetti ijaarsise hidha haaromsa kana. Seenessa duraanuu dachaadhaan Oromiyaan keessaa dhiibame san keessatti kunis yoo dhokate gaariin ta'u waan ta'eef hayyoonni waan kanarratti mari'annee seenessa kana sirreessuu lafa qabsiisaa deemuun barbaachisaadha kan jedhu wal qabate jechuudha paarshaalii mariinarra goonu kun. Akkuma waliigalaatti immoo yeroo baay'ee mata duree kanarra baay'ee dubbatamu miti bishaan irraa baay'ee naasofne akkuma biyyaattu lafarraa haasofnee jirra land for the tiller jennee jenereeshinii qaroo jedhamu baay'ee itti dhabnee irra gaafii sabaati baay'ee qabsoofnee irra garuu bishaan bu'uura lubbuu jedhamu the essence of life jedhama bishaan malee lubbuun jiraachuu hin danda'u. Bishaan irratti baay'ee attention hin kennine akka biyyaatti amma ammaatti. Kanaafuu this is very important topic to discuss. Caarraa qabeessa jechuudha asirratti hirmaachuun keenya hundi keenya iyyuu. Marii kanaaf immoo yaada ka'umsaa kan nu dhiyeessan akkuma dura ibsame qorataa dargaggeessaa kana obbo Dabalaa mata duree kana namoota haalaan hubatan keessa dargaggeessa cimaadha. Inni akkuma jedhame daqiiqaa 20 fudhatee cuunfee waan mariidhaaf ta'u yaada mariidhaaf ta'u nu dhiyeessa. San booda isin immoo yaada san gabbisuu keessatti kitaaba diraaftiin hojjetame san illee gabbisuu keessatti hayyoota gurguddootu as keessa jira. Yaada nu kaastu jechuudha. Amma qilleensi kan obbo Dabalaa ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana akka addunyaatti biyyas haa ta'u uummatni humnoota siyaasaa gurguddoo arfan kanarratti abbummaa hin qabu yoo ta'e akka sabaattis akka biyyaattis jiraachuun hin ulfaata jechuudha. Humnoota siyaasaa gaafa jennu tokko humni siyaasaa humna lafaati. Lafa akkamitti understand goona. Inni kan biraan bishaan haala kamiitiin hubanna. Kana gaafa jennu addunyaan kun parsantii meeqatu lafaan qabatamee jira, parsantii meeqatu bishaaniin qabatamee jira. Sun immoo akkamitti hiriira siyaasa addunyaa keessatti deemaa jira kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Inni kan biraan qilleensadha jechuudha.
qilleensa akkamitti understand goona hawaa akkamitti understand goona kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Inni itti aanee jiru digital space kan jedhamu jechuudha. Teekinooloojiidhaan immoo akkamitti wantoota kana hunda walitti hidhuu dandeenya. Lafa, bishaan, qilleensa isa kana irratti sabni tokko abbummaa eenyummaan qabu yoo ta'e fuuldurri isaa dukkanaadha jechuudha. Nuti immoo gara ifa qabatamaatti deemaa jirra. Sana gochuu keessatti immoo isaan kan akkamitti hiikatti kenneetu deemaa jirra kan jedhudha kan inni kaasu jechuudha. Egaa jalqaba irratti hooggansii fi qabeenyi bishaanii akkuma isin beektan yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa dhufeera. Inni kun immoo kallattii garaagaraatiin kan ilaalamudha jechuudha. Everyday politics of water control jechuun sadarkaa dhuma gandaatii qabee sadarkaa idil addunyaatti akkamittiin hooggansa bishaanii namoonni keenya understand godhu kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha. Inni itti aanee jiru akka biyyaatti immoo politics of national water policy jechuun biyyoonni imaammata bishaanii akkamii qabaatanidha kan isaan hariiroo garaagaraa waliin godhan kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Biyyoonni erga qabaatanii immoo hariiroo walii kan isaan walii wajjin godhan ni jira jechuudha. Kun immoo interstate hydropolitical system jedhamee kan beekamu jechuudha. Inni dhumaan global politics of water addunyaa dhumti immoo jechuun siyaasa addunyaa keessatti akka jalqaba kaase dorgommii siyaasa addunyaa kana keessatti haasaa jalqaba dhaggeeffatan ta'e sadarkaa United Nations Security Councilitti dhimmi hidhaa laga Abbaay haasa'ama gaafa jennu dhimmi bishaanii haasa'ama yeroo jennu akkamitti framed ta'etudha haasa'ama kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa inni kana keessatti maaltu dhufa waldhabbee fi waldhabdeen hooggansa bishaanii kana irratti ka'u tokko barbaacha aangoo fi siyaasaati. Aangoo fi siyaasa gaafa jennu siyaasa sana qabeenya bishaanii kana oon gochuu kontirool gochuu isaan kana irratti kan xiyyeeffatedha. Inni kan biraan seenessadha. Akkamitti bishaan seenessina nuti akkamitti waa'ee bishaan keenyaa himanna. Inni kan biraan beekumsa Dr. Biraanuun kaasaa ture waa'een bishaanii Itoophiyaa keessatti badaan dubbatamu. Garuu immoo nuti akka yoo xiqqaate akka Afrikaatti water tower of East Africa jedhamne beekamne yoo ta'e waa'ee bishaan immoo hin dubbannu yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Inni kan biraan humna yookaan loogii fi seenaa jirummoo akkamitti hubannaadha. Humna bishaanii gaafa jennu sirna hiriira siyaasa addunyaa kana keessatti gaa sirna kolonii wajjii wal qabatee keessattuu akkamitti dhiibbaan yookaan loogiin bishaan irra gahaa ture kan jedhu hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gaaffii haqaa fi walqixxummaa deebisuu bishaanii kan jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Egaa inni kun maaliif ta'a? Isaan kun warri kun maaliif qabu gaafa jennu humna bishaan qabu sirriitti hubachuu dadhabuu yookaan immoo humna bishaan qabu fedhii ofiitiif oolfachuuf yaalu jechuudha. Litireecharii garaagaraa irraa bishaan humnoota gurguddoo 5 qaba. Humni inni jalqabaan bishaanumti mataansaa akka meeshaa siyaasaatti kan tajaajilu ta'u jechuudha. Instrumental power of water kan nuti jennu jechuudha. Kana jechuun fayyadamummaa bishaanii uummata isatti dhiyeenyaan jiruuf akkamittidha. Nuti akka biyyaatti Abbaay Liju haa xammaa'u jenna yoo ta'e instrumental powerii bishaanii sana dhabneerra jechuudha. Nu bira jira garuumatti fayyadamaa jiroo ta'e wayiin yookiin irraa moggeeffamneerra yookiin immoo haqa dhabneerra jechuudha kallattii biraatiin. Inni kan biraan structural power jechuun caaseffama aangoo caaseffama bishaanii wal qabatee kan jiru. Sirna kolonii kaasaa turre diiramu haalota seenaa diinagdee fi siyaasa hooggansa bishaanii wal qabatee ture. Akka addunyaatti maaltu jira? Biyyoonni gurguddoon har'a super power jedhamanii beekaman akkamittiin bishaanuma kan keenya kan hidha laga Abbaay akkamitti understand godhu. Warri sirna kolonii keessa turan akkamitti understand godhu. Hariiroon akka biyyaatti immoo dhimma hidha laga Abbaay irratti yookaan bishaan Abbaay irratti warra kana wajjin mallatteessine maal nu miidhe kan jedhu structural power of water kan jedhu kan of keessatti qabachuu jechuudha. Inni kan biraan bishaan wajjin wal qabatee kan jiru akkaataatti bishaan madaallii uumamaa eeguu danda'u hubachuu. Bishaan madaallii uumamaa ni eega gaafa jennu hariiroo uumamaaf safuu jiru gidduu tiksee ecological power of water kan jennu isa kana sirriitti hubachuu danda'u qabna jechuudha. Inni kan biraan aadaa. Aadaadhuma keessatti bishaan humna qaba. Mammaaksa afaan Oromoo baay'ee fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf. Uummanni Oromoo akkamitti waa'ee bishaanii mammaaka? Haadhaa fi bishaan hin kooranii gaafa jennu maal jechuudha? Inni kun uummanni aadaa isaa keessatti hiikoo bishaanii akkamii kenna kan jedhu achi keessaa maddee jechuudha. Inni kan biraan egaa seenessadha discursive power of water kan nuti jennu namni biraa akka waa'ee keenya sirriitti understand godhuuf nuti akkamitti humna bishaanii keenya dubbanna akkamitti waa'ee humna bishaanii qabnu addunyaa kanatti himanna kan jedhu sirriitti hubannoo uumuu jechuun
addunyaa amma jirru kana keessatti abbaadhumatu akkaataatti of ibseen kompiit godheetu keessa jiraata malee namatu dhufee nuyi waa'ee keenya nu dubbatan jechuudha. Kanaaf naareetiiviin nuti bishaan irratti bishaan qabeenya bishaan qabnu irratti kenninu sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Egaa isaan kun maal fidan gaafa jennu tokko jireenyadha. Inni kan biraan eenyummaadha. Inni kan biraan bakka nuti hiriira siyaasa addunyaa keessatti qabnudha jechuudha bishaan jechuun. Kanaaf maal gochuu qabna? Bishaanuma mataasaa re-imagine gochuu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kaa ture ganama maal ture? Idaa kufamarraa gara eenyummaa haaraatti deemna. Biyyi kun idaa kufamaa qabdi yoo ta'e eenyummaa haaraatti immoo deemna yoo ta'e hubannaa bishaanii dura qabnu sanaatiin eenyummaa haaraa sana argachuu dandeenya jechuudha. So we need to rethink, retheorize and recenter our own water resource kan jedhamuuf isa kana jechuudha. Kun egaa water policy reformiin jiraachuu qabaata. Keessattuu yeroo ammaa kana waa'ee security gaafa haasofnu state security irraa gara human security tti ceeneerra jechuudha. Waa'ee human security haasofne yoo ta'e immoo waa'een environment sirriitti ilaalamuu qaba. Naannoo keenya akkamitti understand goona? Guddinni hawaasummaa akkamitti mul'ata? Guddinni dinagdee akkamitti mul'ata? Kan jedhu sirriitti hubachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaaf society centered policy process bishaan keessatti kan nuti Itoophiyaan yeroo hundaa kan nuti naareetu gochaa jirru hawaasa baadiyyaa keessa jiraatu yoo xiqqaate guyyaatti hamma isa barbaachisu nyaatee dhugee ibsaa gahaa argate barnoota gaarii baratee gara fuulduraatti deemuu akka danda'u kana ibsudha jechuudha. Kun society centered policy process kan jedhu jechuudha. Egaa maaltu nu quunname akka biyyaatti kan jedhu immoo ilaaluun baay'ee murteessaadha. Biyya kana adeemsa hiriira siyaasa biyya kanaa keessatti nuti akka biyyaatti maal keessummeessinee as geenye. Dhiibbaa siyaasa keessoo fi alaa turaniin jechuun Oromiyaas haa ta'u Itoophiyaan ji'oopolitikaal iddoo nuti argamnuun biyyoonni nu marsanii jiran biyyoonni gurguddoo akkamitti maal nu gochaa turanii. Akka biyyaatti immoo siyaasni keenya maal keessa ture kan jedhu hubachuun murteessaadha. Itoophiyaas haa ta'u uummata Oromoo humneessuu irra xiqqeessuu ijaaruu irra dadhabsiisuutu mul'achaa ture jechuudha. Kun immoo walitti qabuu irra bittinneessuu keessattuu gaafa Afrikaa addaan qooddatan warri adii Afrikaanota artificial boundary kennanii fi uummanni garaagaraa uummanni tokko biyyoota garaagaraa keessatti bittinnaa'ee akka jiraatu taasisaniiru jechuudha. Kun immoo waloomarra qoodinsaaf daandii saaquudhaaf karaa banee asaaminti guddaa siyaasa keessatti nu mudataa jirudha jechuudha. Adeemsota dantaa biyyaa miidhuun fedhii siyaasa saba bicuu hundeessuuf yaalu. Jechuun naareeshiniin siyaasa biyya kanaa maalidha gaafa jennu siyaasni biyya kanaa mataansaa tokko dantaa biyyaa neeyin lammaffaa hawaasa bal'aa understand gochuu dandeenya. Garuu at the expense of biyyaa fi saba bal'aatti dantaa saba bicuu wayii mirkaneessuudhaaf kan godhamaa ture jechuudha. Kun egaa walqixxummaarra of tuulummaa dantaa qeenxee gabbisuuf ifaajuun biyya kana keessatti tureera jechuudha. Daneessummaa biyyaalessummaarra tokkummaa qeenxeef dursa kennu Oromoof Oromiyaa seenaa Itoophiyaa irraa ala goomsu jechuun nuti akka biyyaatti akka Oromootti akka sabaatti biyya kana keessatti ijaarsa biyya kana keessatti gaheen nuti qabnu karaa beekumsaatiin haa ta'u kallattii garaagaraatiin naareeshiniin badaan ta'e hojjetame akka nuti waa'ee biyyaa kana seensiin goone uummata kana irratti ta'eera jechuudha. Maaliif kanas ni kaasa akka sabaatti nuti eessa jirra baay'inni keenya maalidha biyya kanaan maal kontribiut goona seenaan nuti ijaarsa biyya kana keessatti qabnu akkamitti naareetti ta'e as ga'ee kan jedhu hubachuun baay'ee murteessaadha ta'eef jechuudha. Egaa cimina biyyaa waaressuurra ka'ummaa siyaas diinagdee kan nuti jennu maa'inni idaa kuufamaa sanatu ka'ummaa siyaas diinagdee biyyaati. Idaan kuufamaa biyya kana keessa jiru biyyi kun bayyanattee sadarkaa addunyaatti kompiit otoo gochuu dandeessuuti ka'ummaa siyaas diinagdee keessatti jabina biyyaa laamshinsuun tureera jechuudha. Egaa isa kanadha kan nuti akka biyyaatti qormaata ta'e nurra ture jechuudha. Isa kana keessatti immoo ispeesifikaalii uummata Oromoo bishaan Abbayyaarraa moggeessuun jedhu baay'ee sirriitti ilaalamuu qaba. Bishaan Abbayyaarraa uummata Oromoo moggeessuun kun eessaa ka'a gaafa jennu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana Oromoorraa ala goomsuurraa ka'a jechuudha. Maaliif waa'ee biyyaa hin dubbannu ta'e waa'ee biyya hin qabnu ta'e waa'ee bishaan hin dubbannu. Lafa hin qabnu ta'e waa'ee bishaan dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf ijaarsa biyyaa keessatti gumaacha Oromoon qabu xiqqeessuun hojjetamaa tureera. Gumaacha birmadummaa siyaasaa Oromoon biyya ijaaruuf gatii kaffale seenessa siyaasaa sobaan moggeessu. Gootonni Oromoo lafeef dhiiga isaanii cabsanii ijaarsa biyya kana keessatti yeroo isaan kontribiut godhan alaas keessaan hubannaadhaanis haa ta'u otoo hin hubatiin isa sana gatii kennuu dhabuun keenya bishaan Abbayyaarraa akka nu moggeessuu keessatti gahee mataa isaanii qaba jechuudha.
seenessa sabboonummaa qeenxeen uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo bishaan Abbayyaa irraa moggeessuun ni jira. Naareeshiniin dhimma Abbayyaa irratti barreeffame kitaabonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin maxxanfaman eenyuun lookeet godhu, eenyuun ibsu, sabaaf sablammoota sirna maltinaashinaal federaalizimii ta'e ibsamu saba qeenxee wayii tiif kenneetu ta'a kan jedhu hubachuun baay'ee murteessaadha. Gumaacha Oromiyaan bishaan Abbayyaa keessatti qabdu dhoksuu fi xiqqeessuu jechuudha. Maaliif kana kaasna bishaan Abbayyaa gaafa jennu Oromiyaan maal qabaa? Maal qabanni irratti dhiyaanna kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Saamichaaf diigamsa qabeenya uumamaa fi uumamaa Oromiyaaf sabaaf sablammoota kanneen biroo biyya kana keessatti aangoo diinagdee fi siyaasa cimaa qabaachuudhaaf tokko uummata gara sabaaf sablammoota gara kibbaa jiran moggeessuurra darbee saamicha diinagdee fi siyaasaa irratti godhamaa tureera jechuudha. Sana cabsameetudha biyya kana akka haaraatti ijaaramaa kan jiru ta'eef yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gahee hooggansiif uummanni Oromoo ijaarsa hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa keessatti qaban dhoksuuf yaalu bara Haayile Sillaasee irraa qabee hamma ammaatti hooggantoonni Oromoo ta'an akkamittiin carraaqqii hidhaa laga Abbayyaa kana qabaachuu godhan keessatti dippiloomaatonni Oromoo ta'an maal godhanii xasiin ga'an kan jedhu keessatti namni waa'ee keenya kaasuu hin jiru jechuudha. Kanaaf numatu barreeffatee numatu mari'atee wanta sana gara fuulduraatti deemuu qaba jaateef jechuudha. Qabsoo falmii abbaa biyyummaa fi sirna federaalizimii dhugaa mirkaneessu uummanni Oromoo godhan dura dhaabbachuudha jechuudha. Uummanni Oromoo naturally biyya kana keessatti survive godhee biyya kana jiraachisuu kan danda'u sirna federaalizimii dhugaa maltinaashinaal federalizim kan jedhu lafa qabsiisuu amma ta'etti isa kana yoo Oromoo ta'e galmaan hin ga'u yookaan immoo ni miidhamne Oromoon akkas nu godha jechuudhaan uummata Oromoo kana fuuldura dhaabbachuun tureera jechuudha. Egaa nuti maal qabna akka Oromiyaatti? Akka Oromiyaatti gumaachi Oromiyaan yaa Abbayyaa keessatti qabdu akkamitti hubatamuu qaba? Kaartaa kana sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Isaan kun akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti bishaan gurguddoon eessatti argamu? Oromiyaan immoo isa kam of keessaa qabdi kan jedhu jechuudha. Specifically gaafa hidhaa yookaan yaa Abbayyaa kana understand goon immoo warri contribute godha warreen kanadha jechuudha. Isaan kana keessatti eessaa qabu bishaanota kamtu yaa Abbayyaa kana keessatti gahee guddaa qaba kan jedhu tokko tokkoon ilaaluu qabna jechuudha. Abbaay beeziin Oromiyaa gaafa jennu yaa'ii Abbayyaa Oromiyaa keessatti haala kamiitiin dhufeetu gaafa deemu specifically kaartaa isa kanatu nutti agarsiisa jechuudha. Oromiyaan Itoophiyaan ni jirti. Abbaay beeziin kan nuti jennu ni jira. Oromiyaa in Abbaay beeziin kan nuti jennus immoo asuma keessatti argama jechuudha. Isa kana keessatti egaa maal qabna nuti? Lafa qabna, bishaan qabna, nama qabna, qilleensa qabna, teekinooloojii qabna jechuudha. Isa kana hiikatti kennuu qabnaadha har'anti mariin keenya kan barbaadameef jechuudha. Dhimmi hidhaa haaromsa laga Abbayyaa guddichi kun amma xumuramuunsaa injifannoo guddaa ta'uunsaa ifa qabatamaatti kan ce'e ta'uusaa mata duree godhanii mari'achuun keenya dhugaa dubbachuuf taanaan seenaa ajaa'ibsiisaadha. We can say it's a milestone or a turning point. Yeroo waan tokkotti jijjiiramaati jechuu jennee fudhachuu dandeenya. Yeroo jijjiirama isa guddaa tokkorraa tokkotti ce'uwwayi jennee fudhachuu dandeenya. Seenaa keessatti seenaa biyyattii kanaa keessumaa seenaa Itoophiyaa seenaa Oromiyaa keessatti akkuma kana yerootti fudhannu jechuu dandeenya. Kun immoo tumsaan ta'e waloodhaan ta'e gumaacha uummanni Itoophiyaa hundumti osoo of hin qusatiin waan qaburraa hojjetaan mootummaa waan qaburraa qotee bultoonni haadholiin abbootiin sabbata isaanii irraa hiikkatanii itti gumaachanii biyyattii kanaaf hin danda'ama sadarkaa isa jedhu hubannoo guddaa isa uumedha. Ni danda'ama waan tokko gochuun akka danda'amu itti agarreedha. Bishaan hubachuun dhuguma hubannoo irraa ka'uun gaariidha. Irruma deebinee wal yaadachiisuuf hubachuuf yoo ta'e malee jireenyi namaas bishaanii qaroominni addunyaa kunis kan eegales bishaan qarqaratti garuu immoo faallaasaa immoo bishaan baqachuu bishaan itti irraa fagaachuun immoo ni mul'ata jechuudha. Kun egaa waa'ee bishaanii yeroo dubbannu akka biyya keenyaatti sulula beezinii gurguddaa 12 qabna jenna. Keessaa 7 isaanii bishaan ni qabaatu.
tokko kan haraati. Harri guddaan kunillee kanuma bishaanii wanta ta'eef isas dagachuu hin qabnu. Sadini hafan immoo dry jenna gogaadha beezinii. Garuu gogaa jechuun kun amma nu biratti akkamitti hubanna? Waan goge kana deebisnee misoomsinee gara sulula keenya bishaan akka qabatu gochuunis immoo yaadamu. Akkuma kanatti hirteen kuniyyuu akkamitti hubannaa isa jedhurraa dubbachuunis nama barbaachise. Sila ka'eera achirraa. Biyyi keenya gombisaa bishaanii water tower jennee yoo fudhanne maalirraa ka'eeti isa jedhu qabeenya guddaa qabaannee bishaan utuu hin taane teessuma lafa keenyaas ilaaluun barbaachisaadha. Geologically amma yoo hirree gara Itoophiyaa dhiyaa bahaa giddugalli immoo qiinxamaa sulula qiinxamaadha. So irra caalaan lafa biyya keenyaa kun egaa ol ka'insaan waan jiruuf roobi roobu hundumtuun tamsa'a jechuudha. Waan tamsa'u kana qabachuudha malee qabnaa jennees immoo dhaadannee xiqqoo ishee akka hin daganne kan jedhu yaaduma kaasuu fi Piroojeektiin kun jalqaba akka irra deddeebinee haasofnu kan godhe seenessa jijjiire. Bishaan kun naannuma sana naanna'aa akka jiru malee asuma biyya keenya kana Itoophiyaa keessa dhufuu qaamni hin beekne jira jechuudha. Kanaafuu waan san jijjiirama seenessa laga kanarratti jijjiire. Kana wajjin wal qabatee dippiloomaasii jijjiire. Maaliif yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaatu gubbaarra bishaan gara Itoophiyaatti gara Ijiptiitti odoo yaa'u akka waan achi as yaa'utti deemnee kadhachaa turre. Kara fuulduraatitti Oromiyaadhaafis ta'ee biyya kanaaf bishaan misoomsuu jechuun kana bichaa odoo hin ta'in lagoota garaagaraa lagoota amma Oromiyaa keessa jiran kara fuulduraatitti irratti baay'ifnee gizee hojjanne galiin isaan guddina naannoo kanaatiifis guddina biyya kanaatiifis qabu guddaa ta'uun sirriitti hubachuu nu barbaachisa jechuudha. Gaafii faayidaa biyyaas akka miidhu hooggansi cimaa immoo mirgaa fi faayidaa biyya tokko immoo deebisee ijaaruu akka danda'u jaarraawwan lamaan kana keessatti waan baay'ee agarree jirra jechaadha. Kanaaf fedhiin uummata Itoophiyaas waa'ee Abbaay kaasaa waa'ee Abbaay hawwaan yeroo baay'ee turee jira. Hin hawwame malee hojiitti jijjiiramuu hin dandeenye. Kun immoo kan inni ta'e akkuma jedhee humni biyyi keenya qabdu hooggansi yeroo sana kennamaa ture qabeenya akkamitti akka laalaa turre aarsaa nu kaffalchiisee jira jechaadha. Aarsaan nu kaffalchiisee sam ajandaa addunyaa ta'ee falmiin hin dhufu akkuma duratti ka'e waliigalteen bara 19 duwwaa 6 29 fi 59 mallattaa'e sun har'aa ajandaa guddaa ta'ee karaa hundaa falmamaa jiru kun ka'umsi yeroo sun ture yeroo dheeraa nutti fudhateera jijjiirama amma bira ga'uuf geenyu kanaaf. Kana gaafa jennu yeroo sun yaadamus milkaa'uu waan hin dandeenyeef waa lama jedhee kaasee jira. Tokko ayidooloojii ittiin biyya hooggannu biyya ijaarru rakkoo mataa isaa qabaa ture. Isa bira darbee waa'een birmadummaa biyyaa waa'een gaaffii biyyaa akkaataan ittiin nuti ilaalaa turre warri rakkoo mataa isaa waan qabuuf. Kanaaf yeroo sanas kan dhaabbatee mirgaaf faayidaa Itoophiyaadhaaf haasa'ullee bira darbee waan kanaaf ga'uu akka hin dandeenye warri seenaa qorachaa turan kitaaba kana keessattis waa baay'ee kaasaa turanii jiru. Soo sana keessatti gaheen uummanni Oromoo maal ture achi keessatti jennee duuba deebinee gaafa laallu ijaarsa biyyaa keessatti misooma biyyaa keessatti guddina dinagdee siyaasa biyyaa keessatti duubatti deebinee laalaa biyya kanas ceesisuudhaaf gaheen inni guddaa taphachaa ture kaasuun ni danda'ama. Kanaaf waa'ee hidha haaromsaa gaafa kaafnus maal ture falmii yeroo sana keessatti Haatse Haayile Sillaasee yookiin Tafarii Walda Mikaa'el Guddisaa yeroo mallattoo bara 59 keessatti kaasan rakkoo turan
molmarii laga sanas yeroo qorachiisan milkaa'uu fi yoo baatu taa'illee oonani amma ijaaruu baadhee dhaloonni dhufu ijaaruu danda'a. Waan jedhu seenaa sanatu taa'e. Seenaan sun dhaloota kana bira darbee har'a sadarkaa kanarra ga'uun injifannoo guddaa uummata Itoophiyaatiifis gaheen uummanni Oromoo achi keessatti taphates irratti kan agarsiisu jechuu kaasuu barbaade. Kanaaf har'a hidhee haaromsaa sadarkaa ajandaa addunyaa gaafa ta'u callisee miti. Biyyi keenya garamitti deemuu akka dandeessu, dinagdee akkamii akka qabu tokko isa kana agarsiisa. Lammaffaa ijaarsi hidhee haaromsa guddichaa gaafa milkaa'u akkuma mana keessaa ka'aa ture injifannoo abbuma argetu fudhata. Bakka immoo biyyoota sagalee guddaa godhachaa dhuftu, humna godhachaa dhuftu bukkee immoo namni siyaasni addunyaa garuma turitti gaggara waan ta'eef nuti kana beeknee miidhaafis ta'uu danda'a, guddina biyya keenyaatiifis gahee guddaa taphata waan ta'eef hayyoonni keenya kana sirriitti beeknee waan hunda mootummaa bukkee dhaabbannee jijjiirama calqabame kana itti fufsiisuun dirqama jechaadha. Inni kan biraa ajandaan guddaa hamma qabannee kun jirru ajandaa gurguddaa hidhaa haaromsaa keenya booda ifa ta'etu jira. Hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Akkuma duratti kabajamoon obbo Awwaluun kaasan. Kana immoo milkeessuudhaaf akkuma kaleessa hidhaa haaromsaa keessatti uummanni Itoophiyaas uummanni Oromoos gahee taphachaa ture ammas gahee guddaatu nurraa eegama. Keessattuu waa'een hulaa galaanaa bishaan wajjin wal qabata waan ta'eef waa'ee jiraachuu fi jiraachuu dhabuu uummata biyya keenyaati. Kana milkeessuudhaaf akkuma duratti kee ajandaa siyaasaa addunyaa ta'ee jira. Uummanni keenya immoo kana beekee kana hubachaa akkuma kaleessa birmadummaa biyyaaf dhaabbachaa turre ammas gaaffii misoomaa, gaaffii ulaa galaanaa, gaaffii guddina siyaas dinagdee uummata biyya keenyaaf gahee olaanaatu nurraa eegama.